Okay. Acne vulgaris. Acne vulgaris jechuun finnisa jechuudha. Hiikkaansaa. It is a common follicular disorder affecting susceptible hair follicle. Rakkoolee hidda rifeensaa saaxilamaa ta'e miidhan keessaa ijoodha inni kun. Acneen kun. It is characterized by comedon. Comedon jechuun waan ol bahaasan waan akka firiidhaa ta'e isaa tullooytu saniin comedon jaaniin. Primarily acne lesion madaa finnisaa jalqabaa saniini comedon jaan. Isin tun gosa lama closedidhaa fi open taaj afaan isii cufaatii fi afaan isii banaadhaati. By papule, pustule, nodule and cyst. Bifa kana qabaachuu danda'a. Papule jechuun ta akka firiiti pasiin qabdu. Pustuliin ammoo ta pasii qabdu. Noduliidhaa fi papuliin kun wal fakkaata. Noduliin garuu irra guddaa. Cystiin irra xiqqoo. Isaan hundi waan jajjabduu keessa jira yeroo qabatte. Amala kanaan beekama inni. It is characterized by abnormality in sebum production. Oomishni zayitaa kachi keessaa oomishamu suni rakkoo yoo fidati. Bacterial proliferation. Bakteeriyaan gubbaarraa keessa gaseenu kabira inflammation kulkulaadhu. Jalqaba pathophysiology isaan ilaalla akkaataa inni itti dhufu. Sebum production abnormal ta'e bakteeriyaan keessa gaseene achi booda wallolli bakteeriyaadhaa fi immunity jidduu gaggeeffamee inflammation achirraa eegala. Pathophysiology isaa initial step in development of acne is formation of microcomedos. Jalqaba stepin jalqaba finnisnitti uumamu hair follicle yookaan immoo pore in skin uraa gogaa keessaan jirtu san keessatti comedon wanni xixiqqishoon zeenni karatti hafee achirraa uumamti. Zeenni silaa qaama keessaa ol bahuu qabu achi keessatti hafa. Androgenes stimulate enlargement of sebaceous gland. Hoggaanii fi androgeniin madduu eegalee sexual secondary characteristikiin yerooniif amala sadarkaa saalammeessoo keessa namni yeroo seeni androgeniin ni madda. Inni kun madduun sebaceous glandiin sun akka guddatu taasisa. Inni kun yeroo guddate increase sebum production. Oomishni isaatillee wajjin dabala. Sebum is collected in the microcomedos. Ujummoo san keessa wali qabama. Increased sebum production is provided. Oomishni isa kanaa heddummaate kuni environment for overgrowth of bacteria. Bakka bakteeriyaan heddumminaan keessa wal horuu taasisa. The microcomedo may enlarge to forms open comedo or closed comedo. Bakki zeenni keessa kuufamu suni yeroo guddate bifa lamaan irraa takka qabaata. Takka mataan gurraacha yookaan mataan ni addaata. Inni mataan gurraachaa suni kabaname open comedo jaanii. Kammoo mataan adiidhaa ka eelaan keessa jiru irraan bahin suni closed comedo jaanii. Mild papule and cystis drain and heal on their own without treatment. Wal'aansaan maletti sadarkaa jiddu galaa warreen ta'an cystiin xixiqqoonii fi papuliin wanni kanuma olii ta'ee hafa suni baateeti osooti wal'aansaan malee akkanuma ofiin fayyiti. Ka keessa gaffagaate garuu deeper papuliin may result scarring godaannisa sirriitti hambisa. Scarring sirra mul'ata. Bakka finniifni si keessa yoo gaffagaate. Clinical manifestation isaa mallattoon finnisaa closed comedo whited warreen mataa adiidhaa kuni obstructive lesion is formed from impacted lipid. Madaan sababa cufamuu karaa sanirraa dhuftu. Impacted lipid or oil zaytiin karatti hafe sun takka lipidiin karatti hafte suni fi keratin that plaque dilated follicle. Hidda rifeensaa kani babal'ate san keessatti wanni kun
kuufamuun santu closed komeedoo fida. Open komeedoon ammoo hamataa gurraachaa suni from accumulation of lipid, bacteria and epithelial debris. Dabalataan baakteeriyaa keessa jira kan openii kana baakteeriyaan keessa gaseenee jira. Akkasumas hambaan tishuu karaa saniillee keessa jirti. Kanaaf mataan isaa gurraachuma. Amma gaa mallattoon finniisaa kanuma namticha irratti mul'atu kana. Finniisa jechuun mallattoo daddarummaadhaatis ni jaani. Suuraa namtichaa kanarra laali. Kan mataa ol qaqqaraa kunis ni jira. Kun ammoo mataan isaa gurraacha. Bakka gariin godaannisa qabdi. Sababa inni fagaateef jecha. Goal of management isaa maali? Furmaanni akka walii galaatti tokkoffaani to reduce bacterial colony. Heddummina baakteeriyaadhaa achi jiru san gad hir'isu. Decrease sebaceous gland activity, sochiilee yookaan dalagaa xannacha kana gad xiqqeessuu. Prevent follicle from becoming plugged. Hiddi rifeensaa sun akka hin cufamne ittisu. Furmaanni galmi wallaansa keenya. Reduce inflammation, kulkula hir'isu. Combat secondary infection, infection sababa kanaan dhufuu malu hambisuu. Eliminate factors that predispose person to acne. Wantoota finniisni akka namatti mul'atu, akka nama mudatu taasisan wantoota san dhabamsiisu. Galmi keenya. Manaajimentiin nama finniisa qabuuf manaajimentiin isaa maali? Oil free cosmetics dibachuu qabu. Dibatoota zayita hin qabne. And cream should be chosen. Creamni dibatulleen filatamuu qaba. Topical antibiotic or systemic antibiotic. Antibiotic ha gubbaarra dibatanii fi ka afaaniin sistema keessa fudhatan warreen akka tetracycline, clindamycin, erythromycin isaan kun faan ni fudhatama. Isotretinoin for severe acne yoonii fi pinniisni kun itti cime dawaan kun ni fudhatama. Dawaan kun maal godha? Reduce sebaceous gland size. Hamma isaa gad xiqqeesseeti inhibit sebum production. Zeenni kan maddini taasisa. But contraindication with pregnancy. Dawaan kun warreen ulfa qabuuf dhorkama. Manaajimentiin isaa surgical treatment illee ni jira. Baqaysuun consist of comedo extraction. Isii san dhoosanii irraa yaasu. Injection of corticosteroid into inflamed lesion. Madaa san keessa dawaa diruufa. Akkasumas incision and drain. Baqaysanii eelaa san keessaa yaasu. Manaajimentiin isaa kana. Kabira manaajimentiin isaa saalisaaliik aasiidii. Dawaalee rakkoo gogaa san keratolitic drug jedhaniin isa kana. Keratinii san bakka san akka godaanisni dhufne godha. Keratolitic drugidha. Kabira benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide antiseptic agent farra bakteeriyaadhaati. Used in treatment of acne and fungal skin infection. Dhukkuboota fangasiidhaati illee wal'aanuu danda'a inni kuni. Akkasuma wal'aansa finniisaatiif itti fayyadamna. Isotretinoin it is drug derived from vitamin A. Vitamin A irraa dhufa inni kun. Used in treatment of severe acne warreen finniisni kun itti cimeef kennama. It work by reducing formation of sebum. Sebumiin akka hin oomishamne taasisa. Zeenni natural skin oiliin zeenni qaamaa kan uumamaa sun akka maddine dhorkaa. Akkasumas keeraatiinilleen akka baay'inaan hin uumamne godha. Kabira wanti aansine ilaallu infection of skin dhukkuboota gogaadhaa keessaa impetigo kan jedhamu laalla jalqaba. Impetigo jechuun superficial bacterial infection dhukkuboota gogaadhaa ka bakteeriyaadhaan dhufu gogaa gama gubbaa kanarra akka mul'atu. Common causative agentiin isaa staphylococcus'idha. Staphylococcus'idhaan dhufa inni kun. Impetigoon kun gosa lama jira, boolasiidhaa fi nan boolas jedhaniini. Boolas jechuun kan akka kubbaadhaa jechuudha. Akka kubbaatti dhuchaa qabu.
more deep seated infection of skin ka gaffagaatu hundi isaa ka gaffagaatti caused by Staphylococcus aureusdhaan dhufa inni kun characterized by formation of bulla bilisterii dhangala'aan guutame fluid filled bilisterii dhaatu irra jira dhucha gurguddoo irra jira from original vesicle jalqaba akkuma bishaanii dhuchaan sun bishaan naqattee sanbooda guddatte akka kubbaatti the bulla rupture leaving red area hoggaa dhoote isiin tun bakki suni ni diimatti it is contagious nama daddabarti hedduminaan inni kun may spread to other parts of infected patient namtichuma kanarraa qaama kanarra ni faffacaati bakka tanarraa bakka kaanitti to other individual having a contact with exudate of lesion nama dhangala'aa madaa sanirraa bahu wajji wal tuqe hunda irra mul'atti impetigo is seen in people of all age nama umrii hundarra mul'achuu dandeessi it is particularly common in children ijoollee irratti baay'inaan mul'atti keessaa'u children living in poor hygienic condition warreen haala qulqullinaa gadaanaa keessa jiran chronic health problem warreen qaban rakkoo dhukkuba biraa kan jalaa qaban poor hygiene and malnutrition may predispose adult to impetigo namni gurguddaan ga'eessi sababa isa kanaatiin wanni qabamuuf dhukkuba biraa faa jalaa qabaachuu hanqina nyaataatii fi hanqina qulqullinaa faa mallattoon nama kanarra mul'attu jalqaba lesion is begin as a small red macule jalqaba guguma kanaa diddiimata quickly become discrete ni faffacaati saffisaan thin walled vesicle dhuchaa wanni inni keessa jiru sun haphiidha dhuchaa xixiqqoo qabdi that soon rupture and become covered dhooteeti wahiin haguugamti wanni isiin haguugamtuun suni loosely adherent honey yellow crust gagaa deemaa ka fakkaatu deema yeroo jalaa nyaatan gagaa isaa halluu fakkaatuutu irratti mul'ata hoggaa wanni sun dhoote these crusts are easily removed to reveal smooth red and moist surface hoggaanii fi waan akka kattaa gagaa sanirraa achi oofte hoggarraa kaafte jalli sun sarfeesii lallaafaa diimaa jiidha qabuun mul'ata on which new crust is soon develop hoggarraa achi ooftee isa san mul'ifte xiqqoo hoggaa taa'ee duruu irra deebite wanni sun impetigo jechuun suuraa kanarra mul'attu kana gagaa diimaa fakkaatti isiin impetigoon boolla siidhaaf nan boolla siidha jenneeni dhuchaan sun ka gurguddaadhaatii fi ka dhuchaan xixiqqaadhaa jechuudha akkanatti qaama kanarra yoo waan kanarraa oofte jalaan diimaadha dafee irra deebi'a ammaas dafee akkana ta'a risk factoriin warroottan isa kanaan qabamuudhaaf saaxilamoo ta'an children age ijoollee amata 2 irraa hanga 6 jidduu jiran infantii dabalatee most often affected isaan kana warreen baay'inaan dhukkuba kanaan qabaman school and child care setting iddoo manneen barnootaatii fi bakka ijoollee tajaajila ijoolleetti kennan direct contact with impetigo lesion namoonni madaa tanaa wajjin kallattii wal tuqilleen contaminated towel waan maarrabii yookaan handkerchiefii isiin sun tuyxe namni tuqa bedding or clothing uffataas haa ta'u bakka isiin irra raftees waan madaan sun wal tuyxeen crowded condition ammas waliin baay'atanii bakka jiraatan keessatti risk factory isa kanaan qaqqabamuun warmi humid weather haala qilleensaa oowwa yeroo san impetigoon infectioniin yeroo oowwi akkaan jiru more common in summer yeroo bonaa participation in sports that involve skin to skin contact hirmaannaa ispoortii keessatti bakka qaamaa fi qaamni wal tuqu achi keessatti daddabruu dandeessi
having chronic dermatitis, especially warreen atopic dermatitis warreen qaban risk factor isa kanaan qabamuuf. Kabira adult, older adult and people with diabetes warreen dhukkuba sukkaraa qaban namoonni umriin isaanii gurguddatti. And a compromised immune system warreen immunity isaanii gabbuutilleen carraa isa kanaan qabamuu qaban. Diagnosis isaa usually clinically mallattuma tana laaltee beekta. It is important to note that not every blister or OZ means infection. Blistering yookaan immoo dhuchaan yookaan wannichi keessaa yaa'u hundi infectionii kan ta'ini hubachuu qabda garuu. Culture test madaa sanirraa waan fuudhame culture godhanii baakteeriyaan sun isa moo isaa miti adda baasu. Yoo isa taatee argamte manaajimentiin isaa gaa drug of choice ni penicillinidha. Maaliif staphylococcus aureus waan ta'eef dawaan penicillinidha. Alternativein isaa first generation cephalosporin. If penicillin allergic yoo namtichi kaa penicillin kanaaf allergic ta'u taate erythromycin yookaan immoo azithromycin fudhata. Boolla simpitigo yoo taate garuu warreen dhuchaan gurguddoo suni treated with cloxacillin yookaan dicloxacillin faadhaan wal'aanaman isaan kun. Hygienic measure for minor case yoonii fi bakka waa xiqqoo taate qulqulleessu gentle cleansing and removing waan sanirraa oofu qulqulleessanii kirastiisan. Topical agentii wanni itti godhanu GVdha. Gentaa violetii 2 to 3 times daily guyyatti yeroo lamaan ga sadii itti dibuudha. Oral antibiotics keessa yoo penicillin taate benzyl penicillin yookaan immoo aminopenicillin keessa amoxicillin yookaan erythromycin. Kabira cloxa jenneeni cloxacillin yoo boollasii taate fi dicloxacillin dawaalee itti fayyadamu. Akkamitti isiitan ittifna? Prevention isaa tokkoffaa keep skin clean. Gogaan qulqulluu akka ta'u, qulqullina gogaa eeguu. Treat cat insect bite and other wound. Madaalee yoo muramtes yoo waasi ciniinanis madaa biraatis wal'aanu sirnaan. Wash affected area with soap and running water. Saamunaa fi bishaan humna qabu hayaa'uun bishaan akka bombaatiin jechuudha. Saniin dhiqu. And cover lightly with gauze. Gauzeidhaan cuqqaaluudha yookaan haguugu. Wash clothes, linen and towel every day. Guyyuu dhiqu. Uffataa fi amsoolaadhaa fi waan itti fayyadaman hundi. Avoid sharing of clothes. Uffata wal jijjiiruu dhorkuu. Wear glove when applying any antibiotic ointment. Yoggaanii fi dawaa kennituuf yeroo hunda gilaavii uffachuu. Cut an infected child nail short to prevent scratching. Qeensa daa'ima miidhamtee san irraa gaggabaabsu. Maaliif akka isiin ifooyitee bakka biraatiin if hin ho'ineef. Rakkoon itti aansanii ilaallu folliculitis. Amma folliculitis jechuun inflammation hair follicle jechuu hiddi rifeensaa yoonii fi baakteeriyaadhaan yookaan fangasiidhaan miidhame. It is usually caused by staphylococcus. Hidda rifeensaa baakteeriyaan miidhu keessaa inni jalqabaa staphylococcus. Commonly affected area dhiirarratti is beard area naannawa areedaati. Who shaped warreen shiggireedhaan yookaan milaaciidhaan firraa haade hiddi rifeensaa suni miidhama. Pseudo folliculitis barbae jaanii jira. Pseudo folliculitis barbae jechuun inflammation after shaving jaaniin eega haddattee booda inflammation si eegala inflammatory reactionidha. Kun immoo formaanni isaa kana gabaaba. Managed by avoiding shaving. Haaduu dhorku. No deep shaving. Takka yeroo haadusanii gogaarra maxxansee haaduu dhabu. Some lotion may help or use electrical shaver. Maashinaan fayyadamee haaduu qaba.
takka looshinii afaatti itti dibachuu qaba. Kun furmaanni isaa kana. Sign and symptoms nama folliculitis qabu mallattoon irra mul'atu redness around the follicle. Naannawa hidda rifeensaa kanaan diddiimateeti followed by development of pupil or pustule at hair follicle. Bakka hidda rifeensi waliin ba'u saniin wanni kafinniisaa ol baati. Wanni takka eelaa qabaa takka tan qabne. Followed by development of crust that is left off with hair. Rifeensaa wajjin waan irraa bahaa jira crustii waan akka qonyanyaadha yookaan waan irra maragatee jira tan ugaa rifeensaa wajjin ugaa luqqisee tabaatu. Deeper infection may cause scarring and alopecia. Yoonii fi infectioniin kun gaffagaate godaannisallee fiduu danda'a, rifeensallee irraa fixuu danda'a. Alopecia jechuun rifeensi bakka san irraa dhabamuu jechuudha. Molaawuu jechuudha. Rakkoon itti aantu boilii yookaan farankiloosis jaaniin. Kuni dhullaadha farankiloosis. Farankilis infection deep within hair follicle. Hidda rifeensaa jala infectioniin gad deemee naannawa sanitti yoo bal'ate dhullaan akkasii dhufa. Deeper forms of folliculitis. Folliculitis yoo gaffagaate farankiloosis jaaniin. Farankiloosis refers to multiple or recurrent lesion. Madaa amma nama deebitu takka hedduu taate. Common infection area. Bakka riganni jiru bakki inni itti baay'atu. Like back of neck. Duuba gateetiidha. Gateetii tana gara duubaa axilla bobaa jala. Ende batak naannawa hudduudha ta'a kana jechuudha. Achirra baay'ata. Causing isa kana staphylococcus. Staphylococcus jedhaan dhufa. Mallattoon isaa lesion starter small. Jalqaba hogga si eegalu madaan sun xiqqoodha. Diimatti garuu ol kaati. Ol itawaa adeemti. Pain and the tenderness and the surrounding cellulitis. Ni dhukkuba yoo tuyxees. Painin ka isa dhagayamu. Tenderness namoo yoo tuyxe ka itti dhagayamu dhukkubbii itti dhagayama. Naannawa san hunda madaawuu eegala. Itawa jechuudha. Dhulaan kun hoggaa guddate cellulitis jijjiirama. Characteristic pointing of boilies. Mallattoon isa kana amalli isaa following few days the center become yellow. Guyyaa muraasa booda walakkaansaa keelloo ta'a yookaan bilaakii ta'a. And the boil is said to have came to head. Mataa baafatee afaan godhatee ugaan jedhama yeroo san. Ugaan inni ol qarate san. Mostly will mature in the rapture. Irra hedduunsaa bilchaateeti dhooha. Akka kana farankiloosis. Kabiraa kaarbankuliidha. Kaarbankuliin kuni yoo sanirra guddateedha amma. Dhullaa kanarra yoo guddateedha. Abscess of skin in the subcutaneous tissue. Farankiliin kun gaffagaatee subcutaneous tissue yoo dhaqee madaan achi walitti qabamtee that invade several follicles large and deep. Nis ni bal'atee nis gadiis ni fagaate. Causing isa kanaa kanuma reefuu sanii staphylococcus. Appear most commonly bakki inni itti mul'atu back of neck and baatakiidha. Gateetumaa fi taa'aa irratti huddurra nama mul'ata. Baay'ina. Signiin isaa larger and deeper than fornicle. Isa reefuu san irra gaffagaataadha. Irra guddaasi several openings in the skin. Qaamarraa bakka ittiin bahu hedduu qaba. Start as hard and red. Jalqaba hoggaasi eegalu jabaadha, diimaadha. Over few days emerge into lesion. Hoggaa guyyaa muraasa booda gara madaatti jijjiirameeti discharge qaba. Yellowish passii qaba. Eelaa keelloo qaba. Yaasa. Purulent material may be absorbed. Dhangala'aan isarraa yaa'u suni of duuba deebi'ee high fever illee fiduu danda'a. Laayidaa ol kaatu. Dhukkubbiidhaa fi leukocytosis ol ka'uu seelii dhiigaa adiidha.
Even extension of infection to blood stream hidda dhiigaallee seenuu danda'a. Infectioniin kun hidda dhiigaatii wajjin qaama biraallee dhaqqabuu danda'a. Innummaan bakka sanii sun. Inni sun. Amma gaa inni nuti jechuu jirru kan gateetirra mul'atu kana. Wanni amma maachaa dullaa bira kutee gurguddatee jira. Reefu hidda rifeensarraa kaane farnikiliirraa. General managementiin isaan kana hundaafuu wal fakkaata. General management of folliculitis, farnicule and carbunculin do not rupture. Qacelfamni isaa kana jira. Hin dhoosin jira. Yookaan immoo squeezing godhin jira. Hin dhiibin jira. Boiliis haa ta'u pimpiliis to prevent the contamination. Akka hin faalamneef inni kun hin dhiibin jira. Systemic antibiotic therapy kennamaafi dawaa. Selected by sensitivity study bacteria san ajjeesuu danda'u dawaan filatameeti staphylococcus yoon ta'eef dawaalee isa kan ajjeesuu danda'u oral cloxacillin fa'a dicloxacillin fi flucloxacillin are first line medication kana dawaan jalqabaa isaan gani. Bed rest is advised for patients who have boil on perineum or in anal region. Naannawa bakka sagaraan baatuun kanarra warreen jiran boiliin isaanii sireerra ciisuu qaban gaa deddeemuu waan hin dandeenyeef ciisuun ni gorfamu. Yooniif dullaan naannawa anal area si bahee resti godhuu qabda bed resti. Localized and fluctuant pus may be drained out. Yoggaa afaan godhatee eelaa qabaate dhoofamee by small incision and slap. Xiqqishoo dhoofamee keessaanii baafama. Care not to contaminate. Garuu contaminate godhuun qabdu. Maaliif if duuba deebi'uu waan danda'u. Protect surrounding tissue from infection by antibiotic lotion and sanitation. Qulqulleessuudhaa fi dibata antibiotikiitti dibuudhaan naannoonni sun akka infekshinii kanaan hin faalamne dhorku. Instruct patient to keep draining lesion covered with dressing. Wanni dhukkubsataa kana ajajju maali? Dhangala'aan isa keessaa yaa'u kuni yeroo hunda ashagamuu qabu. Madaan waa keessaa yaa'u jiran kun ashagamuu qabdi. Fluid and temperature regulation. Dhangala'aa fudhachuu qaba. Temperature isaa eeggamuu qaba. Yoo layidaa qabaate dawaan layidaa kennamuufi qaba. Take special precaution. Of eeggannaa cimtuu bakka itti gootu eessa. In caring of boil on the face. Yoonii fi fuularra jiraate. Of eeggannaa cimaa godhuu qabda. Infection can travel. Maaliif of eeggannaa cimaa gootu? Dhukkubni kuni sinus tract keessa seenee penetrate brain cavity. Sammuu tana uree brain abscess fiduu waan danda'uuf of eeggannaa godhuu qabda. If lesions are actively draining. Yoonii fi kayaa'u jiraatu taate madaantu. The mattress and the pillow should be covered with plastic material. Firaashaa fi tiraaziinis meeshaa pilaastikaatiin haguugamuu qabani. Wipe off with disinfectant daily. Guyyuu irraa qulqulleeffamuu qaba. Pilaastikiin suni disinfectantiidhaan farra baakteeriyaadhaatiin qulqulleeffamuu qaba. If recurrent infection yoo hatti irra deddeebi'oo daily dose of oral clindamycin to be taken continuously for about 3 months. Yoo itti deddeebi'aa oole guyyuu clindamycin fudhachuu qaba. Baatii 3 wal faana fudhachuu qaba jechuudha. Inni itti aansinee ilaallu rakkoolee gogaa keessaa herpes simplex jaaniin. Herpes simplexiin kuni vaayirasiidha. Raarattiin narra fincaane hajaansani. Herpes simplexiin kun type 1 dhaa fi type 2 qaba. Type 1 is occur on the mouth, type 2 is in the genital area. Gosti tokkoffaan afaan irratti nama madeessiti. Gosti lammaffaan ammoo naannawa qaama saalaati. Type 2 usually appear as the onset of sexual activity. Yeroo wal qunnamtii saalaa godhanii achirra mul'atti. Orolabiyaan ammoo afaanii jechuudha. Is erythromitis based cluster of grouped vesicle in the lip. Madaa diddiimtuu bakka takka walii qabamtee bishaan qabdu irra nama mul'atti.
tingling or burning with pain. Dhukkubbiin isii nama cicciniinti, nama guggubdi, bilisterii qabdi, dhuchaa on the lip, high feverii qabdi, laydaa guddaa qabdi, regional lymphadenopathy. Limfiin naannawaa san jirtu mudaan muddiin toora san jirtu ni dhiitoyti. Generalized malaise. Qaamni guutuun general body weakness jechuun qaamni guutuun si laaffata. Mode of transmission is akkamiin nama daddabarti. Disease will transmit sexually. Wal quunnamtii saalaatii fi asexually from with surface waan jiituu tuquudhaan or by self inoculation. Takkaammoo ofumaaf ofiin tuquudhaan. Touching cold sore madaa qabbanaa jaanii. And then touching genital area. Si booda naannawa qaama saalaa yoo iftu hidhee achi si dabruu dandeessi. Generally, close human contact with secretion of oropharynx mucosal surface. Mucosal surface akka waliigalaatti namni dhangala'aa afaanii keessa afaanii funyaanii yaa'u wajji wal tuqe akkasumas dhangala'aa vagina and cervix dhangala'aa achirraa yaa'u wajji namni wal tuqe necessary to acquire infection of herpes simplex. Isa kanaan vaayirasii kanaan qabamuu danda'a. Herpes simplexiin isiin afaan irratti nama deessitu sun akkana. Type 1 jechuudha. Type 2 ammoo ni ilaalla. Genital herpes jaaniini type 2 herpes simplexidha. Naannawaa qaama saalaa irratti ta mul'attu kuni leeshiniin sun akkami. Madaan sun appear as grouped vesicle gareedhaan jirti. Erythromatous base initially. Hundeen isii diddiimtuudha. Initially involves qaamni isiin irra mul'attu vagina, rectum or penis. Qaamota saalaat kanarra mul'atti. Fever and flu-like symptom. Laydaadhaa fi mallattoo akka nama influenzaan faan qabee qufaa kana qaba. New lesion can continue to appear for 7 to 14 days. Madaan haarayni hanga torban tokkooti torban yaatuma deemti. Common lymphadenopathy muddii si dhukkubdi si dhiituuti. Tingling or itching 24 hours before vesicle. Osoo madaan bishaan qabdu sun sirratti mul'anne dura si belbeluu, si cicciniinuu, si nyaachuu sirra mul'ata. San booda eega vesikiliin dhuftee vesikiliin kuni ni dhooha. Hoggaa dhoohe gogaan bakka san jiru erroota ni yaa'a. San booda ulcerationiitu madaa guddoo mul'ata. Viral culture confirm diagnosisiin isaa. Akkitti adda baasan madaa san fuudhanii culture godhuudhaan vaayirasii san adda baasu. Amma herpes simplex type 2 madaan akkanatti asirra naannawa kanarra mul'atti jechuudha. Penisiidhaa fi vagina irratti haala kanaan mul'atti. Manaajimentiin isaa maali? Vaayirasii waan taateef there is no curative treatment. Wallaansi kana jaamin jiru. So that kaayyuun wallaansa kanaa maali? To reduce pain and to make patient comfort. Dhukkubumarraa wayyeessuu fi akkatti tolu godhuu fi decrease potential health risk rakkoo gara fuulduraatti dhufuu dandeessu gadi geessu. Betadine or potassium solutioniidhaan city base godhu genital area dhiquu jechuudha. 3 times a day guyyatti yeroo 3 GV fa itti godhu yookaan zinc oxide and castor oil fa itti godhu to smooth this lesion laaffisuudhaaf akka isin hin jajjabaan godhuudhaaf. Alternatively betadine ointment yookaan oxytetracycline ointment 3 times a day guyyatti yeroo 3 itti godhan. Acyclovir kireema kanatti godhan. Be given 5 times a day guyyatti yeroo 5 guyyatti yeroo 5 itti godhanii kireema kana. Severe infection yoo taate or infection in immunodeficiency patient
nama immunity isaa gabbuute irratti if available yoo jiraate dawaan ati kennituuf acyclovir afaaniin fudhata miligiraama 200 irraa hanga 400 5 times daily guyyaa 5 hanga 10tiif yookaan famciclovir miligiraama 250 kana 3 times daily torban tokko fudhata valacyclovir giraama tokko orally twice day guyyatti yeroo lama torban tokkoof hanga guyyaa 10tiif fudhata. kabira harpas zoostari jechuun aarootu narra deemi kan jaansan aaroon na nyaate kan jaansan harpas zoostariin kun it is infection caused by varicella zoster virus vaayirasii jedhamtuun dhufa vaayirasii chicken poxidha wajji wal fakkaatu harpas zoostariin kun painful vesicular eruption madaa nama dhukkubduu tabakka takkaadhaan akkana ol baatu along area of distribution of sensory nerve naannawa narviin sun irra deemtu jala deemti madaan sun yoo narviin sun gad deemti yoo narviin sun labbaa deemti it is due to reactive of latent varicella virus varicella virusin kun si keessa jiraachuu danda'a ugaa immunitiin teega buute immunity lower ugaa taate si eegalti jechuudha bakka biraatiin dhuftu. There is increased frequency of herpes zoster infection in patients with weakened immune system. warreen immunity isaanii dadhabdee irratti carraan dhukkubni kun heddummachuudha balla. warreen immunity isaanii dadhabdee warreen akkami those with human immunodeficiency virus HIV faa warreen qaban akkasumas those with cancer warreen kaansarii qaban faan carraa herpes zosteriidhaan qabamuu isaanii guddaa. Nerve line eruption qaba madaan sun yeroo baatu naannawa narbii irraan baati. Radiate over entire region supplied by affected nerve. Naannawa narbii miidhamte sun dhaqqabdu hunda madaan sun jala deemti. Dhukkubbiin isaa akkami? The pain may be burning ni bilbila. Lancinating jechuun waan akka nama hokkutuu tearing or sharply cutting waan qaran nama mummura waan akkasiitiif keessa dhagaa istaabingii faa ta nama dirtu waraantu yookaan immoo tenderness faa qaba hoggaatu ittiin dhukkubti malaayisii qaba general body weakness qaamni guutuun laaffata. Patch of group vesicles appear on the red and the swollen skin. Gogaa diimatee dhiitee san irratti booda madaa mul'ata madaa garii qabdu. The early vesicle which contains serum jalqaba madaan ol baatu suni serum fluidii qabdi dhangala'aa bishaan fakkaatu qabdi may become purulent booda gara eelaatti jijjiirama. Rupture and form crust hoggaa dhoote katta jijjiiramti jajjabaatti usually unilaterally kara tokkoon deemti. Clinical course isaa up to 3 weeks hanga torban 3 irra turuu dandeessi. Healing up to 4 weeks hanga torban 4 fayyuu dandeessi. Usually localized bakka takka qofa. Benign unless immunocompromised yoo immunity namtichaa gabbuutoo taate malee bakkuma takka qofarraa nam mul'atti. If ophthalmic nerve is involved yoo narbiin ijaa keessatti hambatamtu taate patient may have eye pain dhukkubbii ijaa qabeenyi sun. Amma gamadaan nuti jechuu jirru isii tana. Amma narbii miidhamte sun waan gamana deemtuuf akka gamana jala deemti jechuudha. Karuma narbii sun deemtu madaan sun jala deemti jechuudha. Manaajimentiin isaa goal amma waan vaayirasii taate goal of managementiin avoid complication in the pain. Xaxaa gara fuulduraa dhufuu dandeessu ittisuudhaaf dhukkubbii ittisu. Kana godhuuf antipainii kennuudhaaf farra dhukkubbiidha. Subcutaneously under painful area is effective as anti-inflammatory agent. Bakka dhukkubtu san ijalatti subcutaneouslyidhaan kennuufiin
dawaalee inflameeshiniidha barbaachisa. Oral antiviral agentii dawaalee vaayirasiidha akka afaaniin fudhatan warreen akka asaayikiloviirii faa kennaniif zoofiraaksii jaaniini. Kabiraa wanni itti aansinee ilaallu warti. Warti jechuun kormamuu jechuudha. Takka biroo jaaniini. Benign growth on skin or mucous membrane. Kuni tishuu bakka takka qofaan ol lama baatu gogaa gubbaratti yookaan immoo membreenii lallaafaa irratti nama mudatu taatee cosmetic problemii fitti rakkoo bareedinaa nama fokkitti. As well as pain and discomfort dhukkubbiis nama fiduu dandeessi, sitti toluu dhabuudhaas ni dandeessi. They are seen on people of all age. Nama hundarra mul'achuu dandeessi. But most commonly namni isiin irra mul'attu baay'inaan children and teenager ijoolleedhaa fi warreen amma 10 keessa jiran. Causein isaa vaayirasii human papilloma virus jaaniin vaayirasii isa kana fittu. Incubation period isaa vaayirasiin kanaan qabamtee hangi isiin sirratti itti mul'attu 2 to 9 months baatii lamarraa hanga baatii 9 amma tokko guutuu faasii hojii taa'uu dandeessi. They can be spread kan isiin itti daddabartu directidhaa fi indirect contact tuquudhaa fi alkallattiidhaan tuquu auto inoculation ofumaaf ofiin tuquudhaan bakka isiin jirtu saniif hoyitee bakka biraa ofiin tuyitee si dabruu dandeessi. Host immunities clear wart within 2 years in 2/3 of case. Immunitiin namticha isa kanaan qabame ooni amata lama keessatti lama sadaffaa isa kanaa dhabamsiiftiif keessa. So treatment is often unnecessary. Yeroo hedduu wallaansi barbaachisu. Common warts, especially in children, wartiin tuni keessaa ijoollee irratti do not necessarily need to be treated. Wallaansa hin barbaachisu because they exhibit high rate of spontaneous remission. Carraa irra deebitee qabuudhaatii heddummaata yoo dawaatti godhan. Without treatment, however, spread can occur. Wallaansaan malee maas carraan inni kun namarratti heddummaachuu jira. Asirratti waa wal qabee jira jechuudha. Warti jechuun tana gaata qubarratti mul'atu tana. Namni kun kormamuu jaanii kun ammoo biroo jaanii isii tana. Manaajimentiin isaa no single effective treatment for warti. Dawaan isaa tokkichi beekamaa jaami kan hin jiru. Management is based on age of individual. Umrii namticharra hunduina. As well as size, number and location of warti. Hanga kormamuu sanii lakkoofsasiitii fi bakka isin jirturra hunduuni. Dawaan itti goonu saalisaalic acid. Saalic acid ointmentii isaa twice daily ganama galgalatti godhamu. Preparation of salicylic acid 5 up to 20% and lactic acid 5 up to 20 in collidian are easier to use. Walid daballeeti isa kan waliin itti fayyadamtu. Electro dissection and curettage. Electricaliidhaan muranii ajjeesu. And curettage muranii keessaa baasuudhaan. Freezing with liquid nitrogen if available. Yoo jiraate dhangala'aa nitrogeniitiin qabbaneessanii ajjeesu isiisan. For genital wart yoo naannawa qaama saalaa irratti kan mul'attu taate immoo podofilin solution itti godhan. Apply on the tops of wart gubbaa kormamuu sanirra godhaniiti wash after 6 hours saajaa booda irraa dhiqan. Repeat every week torbaan hunda akkasitti itti deebiin. Garuu dawaan kun it is contraindicated in pregnancy. Ulfarratti dhorkama. Phenol 80% can be used in same fashion to podofilin. Akkuma podofilin goona jenne sanitti phenol kanallee akkas goonee itti fayyadamuu dandeenya. Kabiraa topical fluorouracil cream. Creama isa kana efadaksi hajaa
itti godhullee dandeenya. Kirooteraappii with liquid nitrogen qabbaneessuu jechuudha. Nitrogenii dhangala'aa nitrogeniitiin cabbeessinee jeesuullee ni dandeenya yoo naannawa jenitaaliidhaa taate. Inni itti aansinee ilaallu fungal or mycotic infection. Fungal or mycotic infection jechuun kuni fangasii roobbii fa'aa jechuudha. Fangasii jechuun maali? Fangasiin kaa tiny membrane of subdivision of plant kingdom warreen sanyii biqilootaa ta'e biqiltuu qaama namaa irratti dermatophyte yaaniini biqiltuu qaama namaa irratti biqiltu waan akkasiiti. In some case affect only skin and it is appendage. Yeroo takka gogaadhaa fi waan gogaa irra jiru hair and nail rifeensaa fi qeensa fa'aa miidhi. But may involve internal organ. Qaama keessallee miidhuu ni dandeessi. Yoo qaama orgaanii keessaa san miidhe this disease may be life threatening. Lubbuu nama ajjeesuu dandeessi. The most common fungal skin infection ijoon fangasii gogaa namaa kana keessa common in tinea jaaniin which is called ringworm roobbii tajaan because of its ring appearance only ringworm onni jaameef sababa bocni isaa hamartii fakkaatuuf. Etiological agentiin isaa causein isaa dermatophyte skin plant jaaniin biqiltuu gogaadhaa jaaniin dermatophyte kan. Gosoota isaa kanaan laalamee types of ringworm gosa roobbiidha. Tinea captisiidha jira. Tinea captisiin ringworm infection of head, scalp, eyebrow, eyelash. Roobbii mataadha. Rifeensa. Tanimmaas nyaara gubbaadhaatii fi nyaara jala. Tinea captis jaaniin. Tinea corporisiidha jira. Tinea corporisii roobbii qaamaati tun. Ringworm infection of body, smooth skin gogaa lallaafaa kana kamiitu roobbii qaamaati. Tinea crurisii jira. Crurisiin kuni joking itch jaaniini tafa keessa. Ringworm infection of groin naannawa qaama saalaa kana bakki isiin nama hubdu. Namtichi ni nyaatti fooqaa deemaa harka kana gakkaayee waan deemuu fi waan taphachaa deemutti fakkaatti namatti. Kabira tinea inguim jaaniin kuni haqqeensaati. Unguimiin kuni neeli ringworm infection of neelidha. Tinea barbii jiramas. Barbiin kuni biirdi jechuurraa dhufe. Ringworm infection of biirdi ta'areedaati tun. Tinea maanumii jira. Maanumiin taarkaati. Ringworm infection of handi. Tinea pedisii jira. Pedisii jechuun fuuti. Ringworm infection of foot. Tuni roobbii miilaati. Tinea pedisii kana atleet foot jaaniin miila atleetii illee ni jaaniini. It is acute or chronic fungal infection on sole of feet or between two. Faana miilaatii fi jidduu qubbeenii roobbii nama hubdu. Mallattoon isaa burning sensation while walking and standing. Hoggaa dhaabbatanii fi hoggaa deeman nama belbelu. An itchy between two qubbeen jidduudhaan nama nyanyaateeti. Skin may be soft and blistering may occur. Gogaan bakka san jiru lallaafatee nama duchaa'u. Akkuma suuraarra mul'atu kana gogaan bakka san jiru addaateeti akkanatti solloqa jechuudha. Atleet foot jaaniin tinea pedisii. Tinea pedisii jalasaa hoggaa laaltees akkana. Miilli namtichaa akkanatti sosolloqa jechuurraa kaka'ee. Manaajimentiin isaa kana maali? Namni miilli isaa akkana ta'e sookon potassium permanganate solution. Solushina potassium permanganeetiidhaatiin dhiquudha. Used to remove crusts, scale and debris. Faayidaan solushina kanaa waan gogaa jajjabaate san karraasoo solloqe sanii fi hambaa gogaa
ciccitee hafe san keessaa yaaseeti reduce inflammation kulkula gatti keessa. Topical antifungal agentii dawaalee farra fangasiidha dibu miconazole faa kerotomazole faa are applied to infected area for several weeks. Torbaan hedduudhaaf akkanatti itti fayyadama. Keep the feet as dry as possible. Miila isaa hanga danda'ame goggogaa taasisu. Wearing open shoe. Kophee banaa uffachuu qaba. A small piece of cotton can be placed between two at night. Yeroo halkanii jibrii xixiqqishoo qubbeen jidduu naqachuu. To absorb moisture cotton mud soak helps. Jibriin achi jidduu naqatee sudi hurkaa qubbeen jidduu san irraa xuuxxee akka goggogu taasifti. Yeroo halkanii jibrii quba jidduu naqatee rafa. Managementiin isaa kabiraa plastic or rubber soled footwear should be avoided. Kophee laastikaa uffachuun dhorka. Antifungal powder applied twice daily to keep feet dry. Miilli isaa kun akka goggogaa ta'u powdera yookaan dhukkee antifangaliidha. Antifungal keessaa qabdu dibachuu. Miilli isaa akka goggogaa ta'u. Several pair of shoes should be alternative. Kophee hedduu tajijjiirratu qabaachuu. Sanitationidha. Managementiin biraa qulqullina isaa eeggachuu, dhiqachuu. Tinea corporis body ringworm roobbii qaamaa. Roobbiin qaamaa tuni tinea corporis jedhaniini typically ringed lesion. Madaan isaa geengoo fakkaatti. Bakki isiin irra mul'atu appear on face, neck, trunk and extremity. Fuulaa fi mormaa fi qoma akkasumas harka miila irra mul'achuu dandeessi. Individual having contact with animal are at risk. Warreen carraa isa kanaan qabamuu hedduu qaban warra beeyladaa wajjii wal tuttuqaa oolu. Bineeldota wajjii warreen wal tuttuqaa oolan. Qaamarratti akkanatti nama mul'atti. Roobbiin qaamaa isii tana. Qaamarratti bakka hunda mul'achuu dandeessi. Managementiin isaa topical antifungal medication. Dawaalee farra fangasiidha qaamarratti dibachuu. Miconazole faa clotrimazole. Kabiraa antifungalii keessa ka afaaniin fudhatanillee ni jira Grassofulvin jedhanii. Antifungal soap and shampoo. Saamunni isaatis ni jira, shampoonis ni jira kan dhiqataniin. Tolnafteet kanaa jira. Tolnafteetiin kuni to treat fungal condition. Haala fangasiidhaa san wal'aanuudhaaf. Athlete foot and ringworm faa wal'aanuudhaaf itti fayyadamu. Keep area clean and dry. Naannoon san qulqulluudhaa fi goggogaa akka ta'u yeroo hunda eegu. Use clean towel and wash clothes daily. Uffata qulqulluu fayyadamuudhaa fi huccuu san guyyuu dhiqu. Roobbiin biraa tinea captis jedhaniini kuni kamataati. Ringworms of scalpidha. Kuni kamataati. Contagious fungal infection of hair shaft may cause hair loss. Roobbii mataadhaa ta rifeensa namarraa fixxusan. May be treated with Grassofulvin. Dawaa Grassofulvin jedhamu ka afaaniin kennamuun wal'aanamuu danda'a. Topical agentii antifungalii kan gubbaarra dibatan. Do not provide effective cure. Wal'aansa gayaa kennuu hin danda'u roobbii mataadhaa. But can be used to inactivate organism. Organismii rifeensa san keessa jiru akka inni socho'uu hin dandeenye godhuu danda'a. Shampooed 2 to 3 times weekly with topical agent. Torbaanitti yeroo 2 hanga 3 shaampoo antifungalii qabduun dhiqachuu. And avoid contact with other. Nama biraati wajjin wal tuquu dhiisu. Roobbii mataadhaa tanaga kanatti rifeensa irraa fixxu tana. Kanatti addaattuun grey patchii qabdi. Boora gooti rifeensa kana. Kabiraa roobbiin tinea cororis jedhaniin. Tinea cororisiin kun jooqichi jedhaniin nama ifooqaa nama kofalchiisuu adeemu. It is ringworm infection of groin. Naannawa groinidhaa jechuun
tafatana gara keeysaa jechuu fi naannawa batak eeriyaa jechuun naannawa hudduudhaa kana ta nama hubdu. Maayildi infekshinii yoo taate, infekshiniin kun yoo jiddu gala taate toopikaal medikeeshina kilootiromaazoolii fi mikonaazool taarbinaafiin faa for at least 3 to 4 weeks torban 3 hanga 4 fayyadamuudhaan ni wal'aanama. Wantoonni eegamuu qaban avoid excessive oowwa hedduu eeggachuu qaba. Humiditii horka hedduudhaas. Wearing nylon underwear. Uffata naayiloonii irraa tolfame kan ittiin horkine jechuudha. Isa san jalaan uffachuu qaba. Tight fitting clothing akkasumas uffata isa qabu eeggachuu qaba. Growing area should be cleaned. Naannoo inni silaa isin jirtu sun qulqullaa'ee goggoguu qaba. Paawudarii itti godhamuu qaba. Uffanni isa qabu uffachuun qabu. Uffata qilleensa keessaa naqu tahuu qaba. Kattiin oowwin, kattiin horkine. Antifaangaalii paawudarii inni fi godhu suni tolnaaf teetii irraa